Egaan warqeen binne kana durallee isuma kana daawwattoota keenya ammoo gurguruudhaaf dhufne giraama meeqa akka ta'ullee waliin ilaalla. Isheen gatiin madaalta. Mulaalii fi hamma isaanii madaala. Nuuf mazantii jechuudha. Miizanii. Deebisuudhaaf barbaanne gurguruudhaaf jechuudha. Meelaalee fi Yoo yaashama daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'allee viidiyoo riyaakshina bareedaa isiniif qabadee dhufeetan jira jechuudha. Sa'idoon akkuma beekamu yeroo duraatiif jechuudha hamartiin ayyuu baddee jirti yookaan ayyuun ni gurgurattee akkasumallee wabiif kaameeraa ittiin bitte jedhanii waan adda addaa taasisamaa ture deebi'anii immoo amma hamartiin sunillee argamtee amartii sanillee deebinee immoo akka waan gurguruu deemaniitti jechuudha. Wantoota adda addaatu dubbatamaa jira. Kanarratti anillee yaada kiyyamee irratti isiniif bum godha hanga dhumatti nu waliin tura. Namoonni chaanala Oromaaniif haaraa taatan iddoo subscribe jettu tana subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumallee laayikii tana xaqqi godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii tanarratti barreessa. Akkasumas viidiyoo kana share bakka jettu waan akka kazaraa tana waliif tuquu waliif share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaan mee viidiyoo ilaallee walitti deebina. Gara viidiyoo. Egaan warqeen binne kana durallee isuma kana daawwattoota keenya ammoo gurguruudhaaf dhufne giraama meeqa akka ta'ullee waliin ilaalla. Isheen nuuf mazantii jechuudha. Miizanii. ቀለበቱን ከዚህ ስንገዛው ምን ብለው መሰለሽ ይሸጡላችሁ? የዱባይ እቃ ነው ብለው ይሸጡላችሁ። ሜሻ ዱባይ ዋው እሱ እንዴት ነው? አይ በቃ ሃቶ ዋና ማስዋንቴ ፋኑማ ከናንቲምና እሺንለ ቪዲዮ ከነዋላልቱ ወማ ዋኑ ከመትኖ ተፈካቱ ከናፍ አኑንስ ጃካ ጋራኩኖቲ ሆልዶቶ ሳዳወቶ ተከና ቁቤላን ገቲ ኩመቶ Qubeella 70 binne 50tti gurguruu deemna. Akkasumallee Sumayyaa yoo viidiyoo kana argite waan tokko ni jettini amantii kuni guutumaan guututti soba jechuudha. Amma isin maaf kijibdammaa dhugaan dubbanne hundaanuu haasaame isin kuni soba dhugaa miti. Inni warqii kana finnee gurguraa jira. Ayyaantuun illee akkan godhanni Sa'idoon illee akkan godhanni atillee murtii gurguddaa irratti baastee jirta. Nunis kana sodaadhaaf jennee akka atillee gammaduu taatuuf jecha warqii kana deebisnee gurguraa jira. Yaa Sumayyaan viidiyoo kanaan hin gammadu jedhee yaadani. Soba guddaa sobanii baramma akka usanii boo barachuu dhaqanii viidiyoo hojjetanii nu waraabanii jechuudha. Akkuma argaa jirtanitti maallaqni kana warqiin kana Sa'idoon kana ayyuu kana nu keessummeessee jirti. Carraa kanaan isaaniin illee guddaa galatoomaa jenna. Bachaa isaanii qabatanii jiran meeshaa filatamoota warqii biyya Dubaay irraa galchaniiti kan isaan asitti qabatan. Isinis maarree hotaati asii bitadhaa tajaajilama. Lakkoofsa bilbilaa isaanii namu barbaadan addarratti keenya jechuudha. ወርቅ ቤታችን ናይል ወርቅ ቤት ይባላል። አድራሻው መብራት ኃይል ብላክ ማርኬት ፊት ለፊት ይገኛል። ስልክ ቁጥራችን 0911755288 ላይ በመደወል ልታገኙን ትችላላችሁ። ጥራት ያላቸው እቃዎች ከዱባይ ከባህሬን የሚመጡ የተለያዩ ወርቆችን እንይዛለን። ማንኛውንም የምትፈልጉትን እቃ በተመጣጣኝ ዋጋኛ ጋር ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ። ወርቂ 70 binne 55tti gadi buusnee gurguraa jirra. Soba guddaa kana maaf sobdan qo'e namni nurratti beekalla jettanii hin yaaddanii qo'e xinnoo isheellee namni ni yaada. Hundaafuu mana warqii kana dhaqaatii bitadhaa isinilleen mana warqii eenyu jedhama Naayil jedhama mana warqii Naayil achi dhaqaatii bitadhaa. Kunooti gatii 55tiin gadi bu'ee baay'ee har'ati gurguru jira. Lakki ayyuun jalaa hin banne gurgurteetiin akka kaasaatitti kaanii akka gumaatitti mubaarakitti kennite maaliif ka ittiin rukatame san isaaf gumaa kennite ka jedhanillee jira. Lakki jalaa badeeti malee isin hin gurgurre ka jedhullee ni jira. Sababa badiinsa saniiti immoo hedduu takka Sa'idootii fi ayyuun wadhabbii guddaarra turanii waluun dubbisanii saniin booda immoo akkuma feeneetiin jette bakka lolli isaa jidduu lamaan jirutti miidiyaa afoolee oliin gabaafamne isaan gadi cadhisanii turanii hin dubbanne. Sumayyaan akkuma beekamutti kanaan dura yeroo cidha yeroo awwala yeroo jalqabaa qubee haabilii mormatti godhamuu fi warqii qubaa bitee fi ture. Warqiin qubaa sun akkuma tasaa ta'ee bakka itti keetti dhabdee jalaa badee na bakka san akkuma itti jalaa badeen akkana jettee Sa'idootti himtee na jalaa badeera jettee itti himtee akkamittis jalaa badaa maaliif jalaa badaa waan na jaalannee fi waan onnee kan kee keessa hin jirree fi osoo na jaalatte osoo onnee kan kee keessa jiraadhee ture. Baastee hin keetu turte waan nan jaalanne baastee keettee badeenaan jette. Kanaaf akkana jedhee
Sumayyaa arraba badaan arrabsee ture Sa'idiin. Kanaaf immoo Sumayyaan aartee as garagaltee akkamitti maaliif bitaafi maaliif waan isiin eenyu oli maal waan taateef bitaafi yoo isiin yoo Sa'idoon qubeellaa kanarraan sababa kanarraan kan ka'e akeekaa guddaa Sa'idooti itti akeekteerti. Kuni walumaa galatti soba jechuudha. Sumayyaan kana hin jenne jechuudha. Sumayyaan maaliif daabni ayyuuf bitamaa hin jenne jechuudha. Sumayyaan yaada biraa kennate viidiyoo isaa anillee isin maxxansee ture viidiyoo isii jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhe soba jechuudha kun walumaa galan ka jedhu amartiin kuni kan buutee badduu fi maal jechuudha isiin tun jechuun dhagaadha moo amartiin waan qubatti kaatu taanuma nan beeku san immoo kan biraati. Harruma asitti baddee kalee asitti baddeetuma boru argamte jedhanii iftaan deebi'anii gurguran. Ajaa'iba bar mee hundaanuu viidiyoo itti anallee hanga dhumaan argitu jettee itti akeektee jirti. Mee dhugaa ilaalame abbaa ilmoof abbaa gargar baasu jechuun hangam akka ta'e baay'ee nama miidha. Isinillee ni beektanii hordoftootaaf daawwattoonni keenya waa'ee ilmaaf abbaa jidduu jiru wanta jidduu jiru. Mee ilaala. Inni ijoollee isaa malee ijoolleen isa malee akkamitti jiraachuu danda'an? Dhugaadha tabira jirtu haadha ilmoo miitu. Inni immoo gamanumaan akkamitti maaliif abbaa faati yoo bakkee tokko jiraatte ijoolleen illee amala guddaadhaan boru biyyaafis ka fayyaduu danda'an. Yaadni keessan silaa bareedaadha baay'ee gaarii ture garuu waan silaa kaameeraa irratti dubbatan kana osoo silaa baagiraawundii kaameeraa irratti dubbatanii yookaan Sa'idiin biratti dubbatanii silaa waan badeef yookaan waan sirraa qabu hundaa'u sirreessanii baay'ee gaarii ture. Asirratti dubbatuun maal faayidaa qaba? Waan faayidaa qabu miti jechuudha. Hundaafuu waan isin jettan kana hundaayyuu Sumayyaan ani ilmaan illee sitti hin argisiisu ijoollee sitti hin argisiisu illee hin jenne jechuudha. Ijoollee kan ka'e to'ataa jirta. Bilbila guutuuyyuu situ harkaa qaba. Ani maaliif bilbila bilook na goote miidiyaa irratti baatee jette malee ijoollee sitti hin argisiisu kana hin jenne jechuudha. Kana soba guddaa namarra hin kaa'inaa jechuudha. Hin jenne Sumayyaan akkana. Ammallee warqiin gaafas jalaa badee sana na waamtee kootu deemnee warqiin kiyyaa na jalaa badee jira kanii Sa'idoon Haramaayyaatti naaf godhinaan jette achi kana booda maatii keenyarraa birrii fuudhee ni deemnee bitnaa kanuma isa fakkaatu naan jettee dhuftee naan mari'atte isa rakkoon qabu jennee deemnee erga badee booda deemnee wajjin binnee isa erga binnee booddee isa godhachaa turte hamma immoo Sa'idoo gammachiisuudhaaf bittee maatii isheerraa maallaqa fuutee bittee jirti. Hiriyaan Sa'idoo Umar kan jedhamu iccitii kana voisidhaan gara Sumayyaatti erge. Sumayyaan immoo kanarratti haarii guddaadhaan baay'ee haartee achi viidiyoo kan bira hojjettee jirti. Qoyaan ka jedhu isaanummaan kun dubbii yeroo takkachi ooftan yeroo takkas ooftan amma maaltu isinii hafere mubaarak tumame jettanii yaasuun kabalame jettanii ayyuun summii dhudde jettanii abboo dhugaa bar nu baarasitanii iyyuu bar ajaa'iba amma dhiyoon tana aruuza jettee ati faan dhiyoon tana guyyaa darbe jechuudha aruuza Sa'idoo cidha Sa'idoo faati jettee waa meeqa walitti qabaa hin jirtu an ka jedhu xeefii maandila saniitti fi sangoonni fi hoolonni suni eessa goreen jaabar eessa deeme inni suni immoo silaa guyyaa takkillee taatu waa silaa ni jiraamire jettaniituma silaa abbaastanii gaarii ture nu bar gaa'ila eegaa turre bar yoo cidhi Sa'idoo jennee dhugaa eegaa turre maanu kijibsiiftan qooyi isin amma silaa taasifoo maal jedhu deemtan qooyi heddumaafu. Sida keenya irratti yoo hafillee wal fuuchuun keenya hafuun qabu kanaafiyyuu qubeelaa sana isa Sa'idoon akkana dhibbatii waan godhu wallaalee hundumaa waan yaaddeef waan isa hubatteef tolee rakkoon qabu cidhi keenya yoo warqee malee yookiin immoo qubeellaa kana malee godhannees rakkoon qabu dabarsuu dandeenya. Qubeellaa sanarra naaf caalta kana booda immoo jireenya nuun jiraannu san caala nu gammachiisu waan danda'uuf qubeellaan kun rakkoon qabu irra dabarreellee cidha keenya geggeeffachuu dandeenya jette. Amma dhugumaan ayyuutu afaan isiitiin akkana jedha mucayyoo gaafa kaan madaabarallee uffannee mana pordodaa wayii xiqqoo illee taatu walumaan nagaan jiraanna jechaa turtee deebitee immoo gaafa Sa'idoo sangaa dila saniitii fi hoolota dila sanii kuduraa dila sanii irratti ajajamu inumaa kunni xiqqaa ta'u aruuza keenyaaf baasiin guddaan bahuu qaba jetteetu deebi'ee immoo qubeellaa malee neerumaa yookaan gaa'ila godhadhaa guyyaa aruuzaa san godhatu jechuun amma dubbiin tun laalas keessatti sookoo fi soorgoo qabdi jechuudha dubbiin tun isiniif galee jechuun laal waa hedduutu keessa jira waan dhossaatu keessa jira waan ifa gala ta'eetu keessa jira jechuudha maaliif qubeellan fakkeenyaaf
qubeellan kuni badee jettan deebinee immoo arginee jettan deebinee gurgurree jettan ammallee deebitanii immoo kan maatii isirraa maallaqa fuuteeti bittee fi ajaa'iba kanayyuun bittee maatii isirraa maallaqa fuutee bitte sanuma deebistanii gurgurtanii Saidoo bakka mooraalii isaa eeguuf yookaan ajaa'iba dhugaa baay'ee in sobina laala amma dubbiin isin harkaa wal dhoottee jirti dubbii wal sibsiisa dubbiin isin harkaa wal dhootte. Warqiin sunillee anatti kennitee jirti warqiin kun gurguramee haa deebi'u birrii isaa warqii kana gurguraati birrii isaa naaf fida warqii sanallee amma isinitti agarsiisuu hin danda'a ture ana bira jira anatu mana boorsaa keessatti raafatee dhufe warqii sana kuni hamma anaaf isheen mana warqii deemnee gurgurree maallaqatti jijjiirree maallaqi sun akka ayyuudhaaf deebi'uudha jechuudha already waa'ee warqee sana dagatanii dhiisanii jiru jechuudha warqeen sun godhatamuudha darbee jira warqeen sun hafeera qubeellan sun dhiifame. Daawwattootaaf kabajamtoota asirratti dubbiin isiniif haa galuugaa qubeellan sun dagatamee jira akkasuma qubeellan dagatame jechuun bar aruusnillee ni hafee jechuudha isiniif haa galuugaa dubbiin isin hamma namni dirra dha'ee waa isinitti himutti dubbiin isiniif hin galu aruusnillee hafee jechuudha walumaa galatti bar dubbiin diraamaa tureen saa bar baay'ee rakkanne bar baay'ee nu rakkistanii dhugaa rabbi yeroo kaan bakka yeroo tokko tokko dhugaa fakkeessitan yeroo tokko tokko asumatti diraamaa nu harkaa gootanii jechuudha hundaafuu yeroo dheeraa itti yaadamaa ture na fakkaata dubbichi waluma jalaan as baa waluma jalaan jechuudha guyyaan amma taarika ajaa'ibaatu dhufutti jira malee obsaan isinii eeggannanillee bakka guyyaan jechuudha jabaa. Warqeen gatii ittiin bitameen gurguramuun illee xiqqoon ulfaata haa ta'u iyyuu malee waan hundaafuu warqeen sun gara maallaqaatti dirqama jijjiiramuu qaba. Rakas haa ta'u qaalii haa ta'u rakasas haa ta'u gurguramuun isaa dirqama waan ta'eef gurgurame maallaqni ayyutti deebi'uu qaba waan ta'eef. Qabamti gaafa ati gadi qabde si harkaa ol qabamti gaafa ati mirga qabde bitaa si harkaa maqti jechuudha walumaa galatti jechuudha cidhi waan jiru natti fakkaanne dubbichi immoo diraama lafatti tolee na fakkaata hundaafuu baay'ee namatti tolanii hamartiillee asuma bitaniituma asumatti gurguran jechuudha waan dhugaa hin fakkaanne bara ammuma asii deemaniituma asumatti ajaa'iba hundaafuu jechuudha viidiyoo bareedaa dalagaa jirtanii daawwattootaaf kabajamtoota sabskiraayib godhaa chaanaala isaallee dhaqaati sabskiraayibii godhaa fi hundaafuu gaa Saidoo yeroo gabaabaa keessatti akka gara Yaman deebi'u abdii guutuu qabna Sumayyalleen akka gammaddu abdii guutuu qabna jechuudha maaliif ayyuu fi Saidoon 100% akka waliin fuune anitti namana maaliif jechuun waa oduu birallee dhaga'ee osoo hin taane haaluma isaan haasaa jiran kanaafi haaluma waa'ee qubeellarraa yookaan amartiirraa kaayamee haasamaa jiru kanarra dhaabbadhee yeroo ilaalu bakka ni jira miire jechuun dubbiin tokko barsii galuu qabdi kanuma hundumaafuu gaa mee viidiyoo itti aanu waan isaan gadhiisan ni ilaalla jechuudha daawwattoota kiyya eegaa namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatallee sabskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalama viidiyoo laayik godhuu hin dagatina daawwattoota kiyya yaada keessan komentii jalatti kaayaan isin jedha viidiyoo narraa asumarratti kan koolabamu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.